guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama Buraaroyyuu irra jiru Baayisaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe nama inni jedhee amma immoo Buraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratin jechuudha. So warri wayyaana keessa muuxannoo kanaaf jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko Dirisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa tuttuute kanaa jira. Ka abaaboo keessatti hijaa maaliif abaaboo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko. Garuu abaaboo keessatti namni tokko si miidheef deebitee hijaa san uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee ka dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kana tursiifneeti abaaboo yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalaguu turan irra caalatti seekuriitiidha dalaguu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kuna adiidamii lama booda eegal lolli Tigraay qabbanaayiti xiqqoo haara galfatan booda warra Tigrootaan lolan san maallaqa mi'eeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraaloota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan gabaabaan tokko kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akkaawuntii amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggara galfatan boo. Oromoo gaggara galaniiti dura uummata Wallaggaa waan isaan bar uummanni Wallaggaa kun Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuun barbaada uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii matawaaqaan immoo Wallagga taanaan waan biraati. Matawaaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan Wallagga taanaan amboon dabartaan qeeraa sii ta'a jechuudha Buraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontoota turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma Wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarika dur jijjiiru jira ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin Wallagga kun dachiin isaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san Walloo irraa bakka adda addaati irraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pireezidantii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dhoysuu wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaaraa godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaaraa kan dallansiisaniit maal jeniin dhoysatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jeniin. Dhiirtii Amaaraa dubartoota ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan.
Sambooda hoggaa lolli Tigraay dhumee bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gib jettu. Amaarumee hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakaan humna dhukaasa callisee ijoollee irratti meeshaa gurguddaa dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mureessanitti hima. Naannoo sanitti akka Walqaayiitiif Agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemu barbaadan. Gaafii amma galchan itti jettu. Gaafii galchuu rakkoo irraa hin qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annaman nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennee rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma kan jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisanitti ummata nagaa wajjiyyuu adda baasanitti gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Faqqadaaf as ka hidhachiise bar faqqadaan faan harka kanneen jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaan tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara dha'u jira akka waan gaarii haasa'anii bara eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemamaa jira. Ati ta'uu ni dhabdeemta. Ati gidda ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan ka jiru. Faannoo deeggarsa ka jennu. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatu barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargaggoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaaraadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraaloota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jara kan federaala godhaa. Maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaastar wanni sun fidanii beeyi. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya iyyaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoos illee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hogganoonni Amaaraa sun wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahinnatti keessaa waan dhufteef waan hundi waan dahinnattiidhaan hojjetamutti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana banziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sanaa isaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga Shanee. Tigreen guutuutti Juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakitti isin deebifna janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii
lola Tigray si wanni irraa deebite kana shooromit irraa deebite kana milishaa amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bar ijoollee kilaa 100,000 hidhachiisan. Aboo rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaaftee dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun hin qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraaloonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, san booda suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This is political management. Isaan garuu security mattee ni yan. Maal qaban? Dhaqaniitii hiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaa 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walitti qabna, olloom walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemaniin taanaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo. Saba olaatiin bar Oromoon qiima miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabama isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira intala inni suni. Naannoo Amaaraa kana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni Oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru. Hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoo qo'atte akka kuffisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaa ut goone? Maaliif Tigraay tiriishaa ut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneeti bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So, furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laallu gaafiin boodarraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isin fida. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda gama kalaqaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma hoggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Hoggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo hoggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen
dhugaa qabdus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galtee ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni riphee lolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisiitti Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda dimaarkeetti ta'e kiliir ta'e beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatuu fire kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deegan dabalatee booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin loluu feetan rakkoon qabu garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu sadiin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu marroon faanis ijoolleen tun isaan gantee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galtee tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gamma. Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu. Obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalalloo yoomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatuu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii Aslii Dr. Aslii akkasuma Abijaa Warjawwee baga karaa karaan nu dhufanii akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadha jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun mootummaa siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtus maaliif kennamtee Neetworkiin qaqqabaa Harargeen akkasii naqabaa jira hin dhagamu. Qaqqabaa Ammoo Aslii. Dubbadhamume. Jechuun akkuma waliin